Ashama akkam jirtu kabajamtoonni furdoftoonni chaanaalii YouTube ani nagaadha baga nagaa taatanii viidiyoo biraa qabadhee dhufeen jira. Viidiyoon irratti deebi'ee maal isinitti fakkaata? What mean oxide ni beektu arrawaa mean oxide irratti haasofna. Mean oxide maalidha? Faayidaan isaa maali? Bu'aan isaas miidhaan isaas maali kan jedhu isinitti hima. Sababan fayyadamee argee fi maal akka ta'e dubbachuun rakkisu dhugaa jiru waliin haasofna jechuudha. Kanaafiyyuu gosti kuni gosa garaa lamadha. Minoxidiliin kuni kunis minoxidiliidha. Kunis akkasuma minoxidiumidha kan barreeffamee jiru Jarmaniffaan barreeffamee jira. Minoxidil jedhanii waamna garuu kana jechuuni brandii kan biraadha. Kunis akkasuma brandii biraadha. Isinitti mul'ata. Screenshot godhachuu dandeessu dhugaa dubbachuudhaaf filannoodhaaf akkasinitti walitti akkuma agartan kunis miligiraama 20 asitti illee akkasuma kuni miligiraama 20dha. Garaagarummaa hin qabanii sababa brandii garaagaraa ta'anii fi gatiin isaanillee garaagaraa garuu faayidaa wal fakkaataadha kan isaan kennanii. So utuu hin dibatiin dura yookiin utuu hin fayyadamiin dura waa'ee minoxidilii baruu qabdu. Nam tokko waan tokko sun fayyadamiin dura maalummaa waan sanaa beekuu waan qabuuf jechuudha. Inni jalqabaa kuni ragaayinee minoxidiliidha. Kun brandii mataa isaa danda'eedha. Inni kunillee brandii kan biraa Alopex kan jedhamudha. Garuu faayidaa wal fakkaataadha kan isaan kennanii akkuma isinitti hime. Akkuma agartanii rifeensi koo kuni gabaabaadha. Kanaan dura waa'ee rifeensa haala kamiin dheeressuu jedhu viidiyoo jechaan ture. Dhugaadhas viidiyoon hojjedhe suni dhuguma haalatti rifeensa dheeressan ture. Rifeensi koollee baay'ee dheeratee ture akkuma isin viidiyoo irratti agartanii rifeensa baay'ee bareedaan qaban ture. Jalqaba irratti rifeensi koo akka kanaa bareedaa hin turre akka isa haadame kanaa jechuudha. Isa kana osoo hin taane kun garuu isa haadame sana caalaa bareedaa ta'e biqilaa jira. Sababa isaallee isinitti hima. Rifeensa kun maaliif akka naadee dhugaa jiru isinitti hima. Ani qalamii rifeensaa baay'een fayyadama. Kunoo mallee akkuma agartanii rifeensi koo qalamii ni qaba. Ani qalamii fayyadamuun natti tola. Akkuma kana maarketii wayirraati ani tumanzim jedhee wanta irra jiru hin dubbisiini maateriyaali isaa tuman hin dubbisiitanii dibata sana bitee nan dibadhee rifeensa kootti nan dibee sana booda rifeensi koo baay'ee haphatee duraan rifeensi koo yeroo miicee qabsiisu baay'ee hin baay'ata ture. Amma garuu baay'ee haphatee waan akka firiizis miti bakka waan qat jiru wayiidha. Yeroo miicaan illee hin bareedu ture. Hin farrazamus laxxees gadi hin ciisu waan tabalaashaa wayi ture bakka dhugaa dubbachuudhaaf rifeensi koo baay'ee na aarsa ture. Isa caalaatti immoo baay'ee ciccita ture. Ammoo miicuu yoo harki koo akka kanaatti bu'ee akkas ta'e fakkeenyaaf hincita ture maleessa nan dhukkubu harkifame kan na dhukkubu osoo hin taane hincita ture sababii humni isaa dhumee fi sababa baay'ee dadhabee laafee rifeensummaa isaa waan gadhiiseef jecha baay'ee haala kanaan na rakkisa ture. Hin bareedu walumaa galatti hin bareedu ture. Hojjaan isaa qofti dheerinni isaa qofti gatinaaf hin qabu yoo bareede maleessa rifeensi tokko dheeratee waziin isaa fokkisuurraa gabaabbatee wazii bareedaadhaan yoo turetu ija namaatti illee tola confidence illee namaaf kenna jechuudha. Waan kana ta'eef rifeensa koo jalqaba aadee. So maal isin jechuun barbaade minoxidiliin kuni dhugaa dubbachuudhaa fi isuma dhugumaadha baay'ee faayidaa qaba. Naanna fayyadeera. Akkamittiin isinitti agarsiisa. So akkeettiin isinitti agarsiisa. Haala kanaan screenshot godhachuu dandeessu. Keessattiyyuu warri rifeensi keessanii haddarraanii dhume iddoo kanaa warri rifeensi keessan dhume ani rifeensi koollee inuma jira duriyyuu iddoo kanaa garuu xinnoo isheen gadi butu barbaade isiniin jedhu garuu akkuma argaa jirtanii iddoo kanaa minoxidiliin fayyadama dhugaadha. Akkuma argitanii baay'ee arishinaa ta'aa jira. Minoxidilii kana fayyadamuu ergan jalqabee naannoo ji'a tokko ta'eera. Ji'a tokko keessatti minoxidilii gosa garaagaraan bitee ilaaluudhaaf inni kam akka faayidaa qabu baruuf jecha minoxidilii kana gosa garaagaraa kan akkuma isinitti hime brandii garaagaraadha kan hin bitee. Warra faarmaasii keessa hojjetan illee gaafadhu gatiin isaanii maaliif garaagara ta'ee faayidaa garaagaraa qabu moo jedhe yeroon gaafadhu lakki gatiin isaanii kan garaagara ta'ee fi ragaayineen brandii isaa haala hojii isaati sirriitti wanta mirkaneessee fi brandii beekamaas wanta ta'ee fi sirriitti qoratame kuni kan dubartootaadha.
asirraa jiraachuu isaan beekne. Akkuma agartanii asirratti kan barreeffamee jiru barreeffama kana akkuma agartanii barreeffama kana dubbisuu ni dandeessu warri Jarmaniffaa beektanii. Bei Männern und Frauen von 18 bis 65 Jahren jedha. Kana jechuun dubartootaa fi dhiirota waggaan isaanii 18 fi 60 gidduu ta'anii fi kan tajaajiludha jechuudha. Persentiin lama kana utuu fayyadamtaniiti gaariidha. Dubartootaa fi persentii 2tu gorfama, dhiirotaa fi persentii 5tu gorfama. Persentii 2 kana yoo fayyadamtanii guyyaatti yeroo 2 fayyadamuu qabdu ganamaaf galgala jechuudha. Garuu yeroo fayyadamtanii of eeggannoo guddaa gochuu qabdu dhugaa dubbachuudhaaf bakka kanatti dibachuu barbaaddanii asii sinarkaatti yoo dhufe yookiin adda keessan fuula keessan iddoo biraatti yoo dibame battalumatti saamunaan dhiqachuu qabdu. Yoo kanaachi bakka isin dibdan sanatti illee rifeensi biraan waan biqiluu danda'uu fi bakka dogoggora ta'etti bakka hin barbaachifnetti yoo dibdanii rifeensi biqila iddoo sanatti hojiin isaa rifeensa biqilchuu waan ta'eef qaama keessan sanarratti rifeensa wanti biqilchuu fi battalumatti saamunaadhaan dhiqachuu ni qabdu jechuudha. Garuu bakka barbaadanitti dibdanii sirriitti bakka sana maasaajii gochuu ni qabdu. Harka keessaniin daqiiqaa murtaa'ee fi harka keessaniin maasaajii gochuu ni qabdu jechuudha. Amma ani dibadhee akkaataa fayyadama isaatii isinitti agarsiisa. Akkasumallee persentii 5 baay'ee ariifachiisaadha jechuun persentii 5 yeroo fayyadamtanii akka dhiirotaa dhugaa dubbachuudhaa fi isa kanarra dafee rifeensa akka biqiluuf ni gargaara. Garuu akkuma kanallee miidhaan cinaa jiru immoo bakka hin barbaachifnetti areeda fa'aa biqilchuu fiduu danda'a. Kanaafiyyuu dubartootaaf kan gorfamu persentii 2 kanadha. Persentii 5 dhiirotaaf ni gorfama. Maaliif isaan bakka hin barbaachifnetti kan jedhamu hin jiru. Areeda yoo biqilchan rakkoo hin qabu dhiirotaaf, garuu dubartootaaf sumas beektanidha. So kanaafiyyuu persentii 2 fayyadamaan isiniin jedha. Garuu guyyaatti yeroo 2 jijjiirama isaa naannoo ji'a 2 keessatti agartu. Maaliif ani ishee xinnoo kanallee hin qabama makkoo hin qabamayyuuti bara. Ani ishee xinnoo kana ji'a 1 keessatti argee bargixaan rifeensa dhugaa dubbachuudhaaf iddoo kanaatti rifeensa baay'ee wanta jaalladhu fi fayyadame iddoo kanatti. Inna dhugummaa isaas baruuf jechaadha. Yeroo tokko waa tokko dhageessanii check gochuun hin badu. Akkasiidhaan isiniin jedha. Kana sannaa fayyadamtanii, kanas yoo fayyadamtanii faayidaa garaa miti kan isaan kennanii, faayidaa wal fakkaataa waan kennanii fi gatii isaanillee inni kuni rakasaa, inni kuni xiqqoo ol kaadha isa kanarraa. Akkuma isinitti hime biraandii garaa fi kun sirriitti wanta raggaasifameefidha faayidaan inni qabu. Akkasiidhaan isiniin jedha. Qashtoota koo walitti deebina. Ifama mana keessaa hojii hojjechaatanii sirriitti haasaa jira. Sababni isaa minoksiidilii kana fayyadamuuf jedhee maaliif viidiyoon hojjedhu faayidaa minoksiidiliif miidhaasaa kan jedhuun haala kanaanii faayidaan isaa rifeensa biqilchuudhaaf ni gargaara. Keessattuu faaxuwaas warri qabdanii isin fayyada dhugaadha. Baay'ee isin fayyada. Baay'ee mataa keessan ni guuta. Fuuldura kanaatti baay'ee rifeensa keessan ni guuta. So haala kanaanii akkasumallee yeroo taanutti rifeensa koo kana dhugaa dubbachuudhaaf ani fuuldura kana qofaa fi iddoo kanatti kan inni minoksiidilii fayyadamu gidduu rifeensaatti hin fayyadamu. Minoksiidiliin kun baay'ee guddiidha. Gatiin isaa baay'ee ol ka'aadha. Isa kamirra isa kaanirra ragineen gatiin isaanii baay'ee ol ka'oodha. Kunillee warra rakasa jedhaman keessaa ta'uyyuu malee rakasa miti. Garuu yeroo tokko immoo sababii gatii qofaafis immoo wanta barbaadan tokko isuunis barbaachisaa immoo wanta hin taanee fi bitaatii fayyadamaan isiniin jedha. Garuu keessatti dibu akkuma isiniin jedhee keessa rifeensa kootitti minoksiidilii kana hin fayyadamu, fuuldura kana qofatti hin fayyadama. Garuu rifeensa koo haala kanaan baay'atee akka biqilu, haala kanaan bareedee baay'atee akka biqilu kan na gargaare isuma dhugaan isinitti himaa viidiyoo ittaan irratti isin fan hojjedha. Har'a minoksiidiliin qabadhee dhufe viidiyoo ittaan irratti garuu dibata sanallee isiniifan fidaa. Dibati sunillee gatiin isaa ol ka'aadha. Garuu bu'aa isaa fi gatii isaa yeroo wal bukkee qabdanii bu'aa isaadha kan caalu. Baay'ee jaallattu, baay'ee bu'aa irraa argattu. Ani yeroo dhiyoottidha kan hin bare. Ani warra mana qorichaa keessa hojjetanii haalaan rifeensa kootiitti hime rifeensa akkasiidhaa fi kan fayyadu maali jedheetanii wanta barbaachisu gaafadheetanii faayidaa isaa bare kana yoo fayyadamte rifeensatti ammanatti himte kanaa fi bu'aan isaa isa kana naan jette isheen bite
Isa video tanurratti qabadhe kan yaadda baay'ee waan isin fayyadu faayidaa guddaa waan irraa argattanii fi rifeensa baay'ee rifeensa haala kanaan bareedu haxinnaatu malee akkuma isin agartanii rifeensa baay'ee gobbuu yookiin baay'ee kan jedhamudha kan hin qabani. Na baay'ee simmoo gabaabaa miti rifeensi kun erga yaadameeti ji'a 5dha. Ji'a 5 keessatti rifeensa haala kanaan biqiluun baay'ee gaariidha waan jedhamudha. Amma minoxidilii kana dibadheen isinitti agarsiisa akkaataa itti fayyadama isaati isinitti agarsiisa. Minoxidilii kana yeroo bittanii maal akka of keessaa qabu waan ittiin fayyadamtan jechuudha. Maal akka of keessaa qabu isinitti ni agarsiisa amma ni jira. Kaartoonii kana wajjin kan isin bittanii isa kanadha. Isa kana jechuudha. Kaartoonii kana wajjin kan isin bittanii kanadha. Kana dhugaa dubbachuudhaaf kaartoonii isaa gateera. An videoon hojjedheeres wanta hin yaadnee fi kaartoonii isaa gatee jira. Garuu kaartoonii isaas kanumadha kan taa'ee jiru. Kana screenshot gootanii yoo isaan agarsiistan warra bittanitti yookiin farmaasii tokko deemtanii yoo agarsiistanii haala qallaaliidhaan kaartoonii isaatu isin barbaachisni kana argachuu dandeessu jechuudha. Baay'ee faayidaa qaba. Faayidaa wal fakkaataa qaba lamaaniyyuu kaartoonii fi biraandii garaagara ta'e maleessa amma akka itti fayyadamanii isin agarsiisa. Kunoo apotekee manirraa bitedha. Wajjinumaan jira. Apotekee farmaasii jechuudha. Meeshaawwan kuni kana wajjiniin kan bitamanidha. Baay'ee wanti namatti tolu kuni kana yoo bittanii baay'ee wanti isinitti tolu kana fayyadamtu. Kana yoo fayyadamtan yeroo dibattanii carraan iddoo biraatti isin duraatti dibamuun isaa baay'ee dhiphaadha. Sababni isaa akka barbaadetti kontrol gochuu waan dandeessaniif harka keessa wanta jiruu fi xinneessitanii bakka barbaadan qofatti itti buuftu jechuudha. Isa biifamuutu ta'eeti kan akka kanaa jechuudha. Kuni qaba filannoo wanta qabuufidha malee kunis kanuma isaati. Garuu filannoon inni gaariin isa kana waan ta'eef malee kunis kanuma isaati. Kuni hin biiftu jechuudha. Keessa gigashatanii kana mataa keessanitti ittiin biiftu jechuudha. Yeroo biiftanii carraanii biifamee gadi dhufuun isaatii ni jira. Adda keessanirra bu'uu isaanii jira yeroo biifamutti. Kanaaf iyyuu inni kun filannoo gaariidha. Kana yoo bittanii bu'aa gaarii isin argattanii yoo jiraate kana wajjin jechuudha. Akkasuma immoo inni kun wantoonni isaa wajjin bitamanii qodaa masaa keessa jira. Innillee kuma kana kan biifamu. Wantoota inni qabu as keessaatti dubbisuu dandeessu jechuudha. Kun hundumtiyyuu faayidaa isaa fi miidhaa isaa akkaataa itti fayyadama isaati amma akka dheeratu yeroo hojii isaati kan ta'e asirratti afaan garaagaraadhaan dubbisuu dandeessu. Afaan baay'eedhaan barreeffamee jira. Immoo teekinooloojiinis babal'atee wanta jiruu fi asirraa dubbistanii inni hubattan yoo ta'e illee footoo kaaftanii gara Google deemtanii translate gootanii fayyadamuu waan sana beekuu dandeessu jechuudha. Asirratti kan hin jaallatinanii filannoo lamaan isaa baay'een jibba kanatti dibatanii akkuma isinitti himee inni kuni filannoo bareedaadha. Kana wajjiniin kan bitamu ammallee isumaan fayyadamanii akkuma isin argaa jirtanii gosa wal fakkaataadha. Kun akkasii garuu kuni filannoo lama kanaan qofa qaba. Kana maaliif akka fayyadameen argine yaani kun illeeti. Kanaan fayyadamuu wanta hin barbaannee fi kana yoo bittanii kan wajjin isiniif dhufu kana minoxidiliidha. Kan ittiin dibattanii kana wanta keessanii saabdanii akkasittiin saabdanii akka ijoolleedhaa fi ittiin shirooppii minaaminii kennanii jechuudha. Keessattiin mataa keessanitti dibdu jechuudha. Rifeensa keessanitti haala kanaan fayyadamtu. So kana caalaa fuudhuu dandeessanii amma qaba waan ta'eef kana caalaa ol deemuu danda'u bakka kana gahee dhaabbata. Amma sittilee guuttanii ittiin fuudhuu dandeessan jechuudha. Sababni isaa tilmaama wanta qabuufi akkuma argitanii as kennaan hin dhaabbata. Kanaaf minoxidilii kana keessa jiru kanatti garagalchee akkuma kodurii qodaa kana keessatti fayyadamuudhaaf filannoon qabu. Kanaaf filannoo koo isa godhadhee minoxidiliin as keessa jiru kan kanaati. Garuu kanaan qodaa kanaan hin fayyadama. Jalqaba irratti yoo barbaachisaa ta'e mataa keessanii rifeensa keessan keessatti yoo dibdanii rifeensa keessanii filuudha. Waanuma qabdaniini rifeensa keessanii filattu. Garuu rifeensa kun wanta hin fayyadamnee fi lafiitii kana qofa wanta hin fayyadamuu fi akkanatti fayyadamuu isinitti agarsiisa amma. Garuu isa duraa wanti isin beekuu qabdanii rifeensi keessanii bakki itti isin minoxidilii kana dibdanii
qulqulluu ta'uu qaba qibaatii kamirraayyuu dibata kamirraayyuu qulqulluu ta'uu qaba bakki suni maaliif faayidaa isaa beekuu dandeessanii na qibaatii kan biraa wajjiniin fayyadamtanii dibata kan biraa wajjiniin na fayyadamtanii faayidaa isaa beekuu dandeessanii faayidaa kan qabu qibaatii an dibadhe sanammoo minoxidilii kana kan jedhu adda baasuu wanta hin dandeenyee fi gaafa kana fayyadamtanii rifeensi keessan bakki itti dibdan suni eessayyuu ta'u qulqulluu ta'uu qaba dibata kamirraayyuu bilisa kan ta'e ta'uu qaba sana booda ni dibattu kuni tilmaaman qabamuun barbaadanii ofii keessaniitti fuutanii dibachuu dandeessu gaafan jedhu bakki itti dhaabuu qabdanii ni jira bakki itti dhaabuu qabdanii tokko tuqaa 0 miilileetirii kanadha asirrattidha kan isin dhaabuu qabdanii bakka tokko tuqaa 0 miilileetir bakka jedhu sanattidha kana jechuun akkuma argaa jirtanii asitti jechuudha. Kuni akka baay'ina bakka isin dibattaniitu murteessaa rakkoon qabunni sana booda hin dibattu bakka barbaadanitti ni dibattu ani filafiitii kanatti wanta isiniin jedhee fi haala kana argin dibee masaajiin godha masaajii gochuun baay'ee barbaachisaadha dibata kamiyyuu yeroo dibattanii masaajii gochuun dirqamadha maaliif gogaan keessanii yeroo isin masaajii gootan argitanii haala kanaan dogoggoraanii hin bu'an amma sababa bilbila keessatti ilaalaa ruuf malee takka akka kana godheeyyuu hin beeku garuu dafee sa'aatii kanaa dhiqachuun qaba jechuudha. Haala kanaan bu'uunni soonuma bu'aa dogoggora inuma ta'a garuu bakka sana daftanii qulqulleessuu qabdu. Haala kanaan bakka kanatti qassitanii bakka barbaadan sanatti diddibduu bakka sana sirriitti masaajii gochuu qabdu bakka sana sirriitti masaajii gochuun isin barbaachisa bakka itti dibdanii. Argitanii guys kuni sababni mobaayilii keessatti of waraabaa hojjechaa jiru kanaafuu maraqee fuula koo dhiqachuun qaba fuula koo dhiqachuun qaba masaajii keessatti ta'ee akka kanan ta'uun ture akkasiin isiniin jedha baay'ee rakkisaadha haala kanaa qassettanii dibattu xinneessitanii sana booda bakka sana masaajii sirriitti gochuu qabdu amma dibadhee waliin geetan jira haala kanaan ergin dibadhee xumureetii masaajii godheera sirriitti masaajii godheera iddoo kana baay'ee masaajii godhu sababni isaa akka rifeensi biqilu nan barbaada garuu masaajii godhu tariitii immoo asiqee harki koo bakka kanattis duukaa yoo masaajii gaafan godhu duukaa bal'atee dheetan yaaddee dhiisee haala kanaan fayyadamtu ergi fayyadamtanii kaataniitti garuu yoo xinnaate sa'aatii 4 fi utuu miicin ofirra tursuu qabdu yoo kanaachi dibattanii sa'aatii 2-3 keessatti kan miicitan yoo ta'e faayidaa hin argamsiisu jedha waraqatarra kan jirus kan inni isaanirraa odeeffadhis akkasii yoo xinnaate amma sa'aatii 4tti tursiistu isaa ol yoo ture immoo baay'ee faayidaan isaa kan caalu ta'a maleessa isaa gadiin ta'u kanaafiyyuu foolii waan tokko hin qabu waan nama jibbisiisu hin qabu bakka namaallee innaa dibattanii deemtanii waan nama qaanessu wanta hin qabnee fi yeroo kamiyyuu ofirra tursuu dandeessuun isiniin jedha qashtoota koo waan hordoftaniitiif hedduu galatoomaa. Video biraa akkuma isiniin jedhe qabadheenan dhufa channelii kana subscribe godhaa isiniin jaaladha yeroo gaarii qabaadha bye.